baadiyee jira amma soo sagalee Mukhtaar dhagoo barbaadan isintoonni irratti iyyaafannee biyya sanii qaanee dhufneef hanga biyya keessa teenyus diraamaa babbariidaa kan hawaasa keenya ergaa qabu daleena. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خردفتوتا فيك وجمتو دخيا ججاري فيك قالي كانت تنيا تنرجتن هم جسنو أكم نجيا فيا سنججا دوران دور سي جديد أي سبدي أي جديد أي سبدني خيساه سيفي مختار سايبخي أي سبدن ورجتني نبقافتن خيسان نابر ساجرتن سلاه مختار اللي هنجرو أنا ما قافتني مختار بربادني أبدني سايبسا بربادني أبدي سنراك أبكا مختار بربادني أنا اللي بربادن مالف نمجالة بربادن nama jaalatan barbaadanii nama kabajan barbaadanii nuti illee barbaada isin barbaadaa jirtan kana isiniif dhagahee isiniif awwaadee dhufuu xiyaaf jaalala keessan asumaan warri kanuma beektan jechuudha beektanii jirtan isinin jaa egaa duraan dursee hordoftoota kiyya hedduu na gaafatanii kommentiidhaanis akkasuma warri bilbila kiyya qabdanis hedduu na gaafate garuu aakhira kanarra bilbila kiyya kan yaman nagala WhatsAppiin biyya keenya keessa jirru jaaniin irraa cufatanii jiranii homaa rakkoon qabu kabira banadeetiin jira masmar Ethiopia banadeetiin jira masmar kiyyoon rifeetanis kunoo asirranna dubbisaa jechuudha Mukhtaar fi ati jadiitii fi Mukhtaar eessa badanii eessa kuttanii biyya galtanii ichumaan cilee bishaan buutee taatanii jaaniiti nama hedduu nu gaafataa jira hin banne wallaahi hin banne alhamdulillah ni jirra dhugaa ollaan irraa illee hedduu mukhadhabame Mukhtaari anillee xiqqoo xiqqoo lib maan jira akka ibidda dhaamaa jirutti ni sin dhaamne ni sin dhabamne ni sin dhaabamne sin dhabamne si wal makeessa jechuudha kanaafuu warri rutan barbaadan hedduu takka galatooma warroota Mukhtaar barbaadan hedduu galatooma anamma asiti wanni argame channel khiyyarati channel Mukhtaar irratti video kana gallakisee isinif dubbatu deemuuf bakka bu'aa Mukhtaaris bu'eeti bakka khiyyaas bu'eeti kana haasawaa jira jechuudha maaltu isin mudate rakkina isin mudate warri jettanii dhugaa rakkinni gizee biyyiti takka irraa deemanii dhaqan namatti haaraya qilleensinis nama jijjiirama akkasuma Mukhtaaris anis biyya Yaman irraa kaanee as biyya teenya dhufuun kuni haajaa gurguddoo nu fide anis haajaa biraa na fide Mukhtaaris haajaa biraa fide akkasiifuu nuti haajaa teenya tanadhi wal dhibde tana wal gargaarree wal cinaa dhaabbanne kana haasa'uu dhufne jechuudha kan dhufe jechuudha dhiifama waa ta'asirraa hojjete akkasii hordoftoota kiyya kabajamoo Mukhtaar waan inni dhufeef nama iyyuu ni beeka jeetii yaada garuu irra guddaa namni beeku ana akkasuma isin ibsuu dhufe jechuudha anis dhimma paaspoortii baafachuuf hin dhufe akkasuma biyya namaa keessa hanga yoom biyya namaa keessa seeraan ala jiraanna biyya namaa keessa namni gizee jiraatu seera isaa guutee seera biyyattii san guutee jiraachuu qabaa yaada jiru nadhagahame biyya teenyatti deebi'ee seera guutee deebi'uudhaaf niyaanti yesan akkasuma Mukhtaaris waan dhufee qaba wanni dhufeef sanammoo hin guutamneef waan nama dhibaati waan hedduu nama dhibaati du'aa godhaaf isinin jaa wanni nama dhibaasan irra guddaa Mukhtaar wanni dhufeef fuudhuuf dhufe biyya tanatti fuudhuun baadiyyaa dhaqeen baadiyyatti hafe maaliif ani fuudhu malee biyya tana keessaa hin bahuu hin galuu yaada jirutu itti dhagaame niin fuudha jeeti baadiyyaa keessa dhala isaaf taatu bareedduu diimtuu akkasaa barbaadatu jira jechuudha akkasi rabbi isaa milkeessu waan dhufeef kana rabbi isaa milkeessu jaati du'aa godhaaf du'aa bareedduu miidhagtuu godhaafi saahiba kiyya kana naa cinaa dhaabbaddaa du'aaidhaani anis waa hundatti dhiiseetiin tanuma isaa tana jira maaliif fuusisuu qaba yaada jiru yoo fuusisuu if hin dandeenyallee cinaa dhaabbadhee yaadumaan gargaaruu hundi jirtiin yaadaan cinaan jira halla isaa seenise wajjin seenaa jechaani jira fooqirra bahesi wajjin bahan jechaani jira isinillee akkasumatti mucaan kun amma duraas qalbiin cabxee jirtini beeytanii anis Mukhtaar nama jechuun saayibboonni isaattis kayyaman jedii silaahu qaamaan simaa bira jira mucaa kana naa jajjabeesii cinaa dhaabbadhu naan jaanii anis yaada waa hundaanuu isa biraan jira akkasii hordoftoota kiyya Mukhtaar nagee qaba fayyaa nagee qaba anis nageyaan qaba irra guddaa namni nagaggaafataa jira Mukhtaar jechuudha maaliif annumaana arkitanii xiqqoo YouTube irratti illee waan adda addaatis gagallakkisaatuma jira vloggaa fi beetan qaamaas qullaa dhiqadhee namaan nadhiisisee dhiifama taaddiidha annumaan kun dhiira waan ta'eef waan sana hojjedhee wanni sun badiidhatti beetan dhiifama naa godhaadha asumaan amma booda waan isin hin hojjedhu akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani Itoophiyaatti eegagalee biyyatti gizee galee namni moolaarii nama caba fakkeenyaaf nuti bilbilaan hojjenna viidiyoo gizee hojjennu bilbila silkuma xiqqishoo kaameraan si bareedduun daleena namni gizee biyyatti galee kaameraa faa intamma diraamaan daleenu ifumaa walirraa waraabna silkumaan walirraa kana qaqqabnee waraabna biyya kana immoo namni silkii kana gizee kana dura qabde sikkoolanii jechuudha nuti alhamdulillah ifiin iftaane
baane waa hunda goone bilbila qabus bilbilman waan maqabuun maaliif telefoona xiqqoota kan taane xiqquma sanii walirraa marree wal waraabaa turre biyyatti namni gizee galee yoo ifumaa kanatti bilee gumfaa dalee diraamaan dalaga jettee gizeen hayyee koomni dalee naajee nama yaammattee qabde gizeeti akshin jettee silkii irra qabde namni boo maal godhu jirta siinjaa bilbilu jirtaa siinjaa kanaaf qaanfannee firraatti dhiifne mataa qabannee tuma maaliif kaameeraa hin qabnu waan ta'eef akkasii isin jaallattoota fi kabajamtoota kiyyaa karaa biraatiin nagee qabna waa hundaafuu hin banne garuu waan bareedaa gizeenii fi biyya keessa jira waan bareedaa dalaginneetuma fira walii gayyaa jira malee silaa waan hedduu jira wanni dalaganii wanni irratti xiyyeeffannee biyya sanii kaanee dhufneef hanga biyya keessa teenyus diraamaa babbareedaa kan hawaasa keenyaaf ergaa qabu dalaynaa machita teenye waraqaalee teenye seera keenya guutannutu baatii 2-3 ta'uu sangata teenyu sanitti diraamaa dalaynaa jennee dhufne waan biyya keessa dalagan hedduu jira jechuudha kanaaf rakkoo kana tan afaan nurra jira jechuudha biyya gallees rakkoo kana tan nurra jira rakkoo teenya beekaatii nurra laala akkuma duraanitti kameera keenya fokokkota kanumaan if gagallakkisu akkuma barreetti itti fufnaa siinjaa hanga rabbi qabeenya taatus nu kannee kaameeraa bitannutti kuni wama qabnuuni cinaa dhaabbannaa jechuudha wal cinaa dhaabbannaa wama qabnuuni isin cinaa jirra jechuudha nutis akkasii hundaafuu wanni jiru sanuma jechuu barbaadeeti akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa wallaahi hedduu isin kabajnaa nuti illeen hedduu isin jaalannaa waan nuti badii qabnu nu gorfadhaa koomentii babbareedaas nu kannaa hundaafuu isin jaalannaa muhtaaris nagee qaba muhtaar bira dhaqeetiin isin waraaba muhtaadisee jira amma soo sagalee muhtaar dhagoo barbaadan isin geessisuu isiniin danda'a isin dhageessisuu barbaade bilbila matakitti waan qabsaniin waraabuttiin jira waan ta'eef salaatti bilbilee isin dhageessa muhtaar sagalee isaati hundaafuu qaba waraabeetiin sagalee asirratti isin hidhee muhtaar isin dhageessisa nagee qabna bakkuma jirtunitti salaamaan rabbi isin bira jiraatu jaa du'aa godhaa muhtaaris waan inni dhufeefis rabbi haamil keessu jaa rabbi haamil keessu muhtaaris jaadha du'aa nu godha mullee waan nu hedduu jira biyya tana keessatti hedduu nu faaree taate an keessaa fu'an natti haaree taate bakka uumaan dalaguu walii wallaaleetiin jira hedduu yaaniin ichi dhufeefi amma keessa jiru gargarate maaliif kuma isinin jeessanii waa gara deebii waan himu qabu salaam isinin janna gaartotaa fi kabajamtoota keenya isin jaaladhaa isin kabajaa sabskiraayip illee irraa xiqqeessitanii jirtanii kuma dhibbaan dafaa nagaa kuma dhibbaan nagayaa kuma dhibbaan gaa sabskiraayip laayik sheer godhaa isinin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu jaalaltiti jekkanoon irra burqite isin bira hageessu akkasumas ramadaan kariim